Ya sama dia dua agarre. Asir ramal berta mal nu amta. Ani wantini sini damu tokko. Wanti jiru. Waluma laphee baachuu. Namni yoo walii laphee baate furmaatan nabu. Guyyaa san namni na booda jiru kun haa fuudha malee ofii kooti nan jiraadha ayyaa. Garuu nan jiraadha. Nama laphee baachuu immoo kana keessatti hojii hojjettuu qaba. Akkan nama laphee baachuutu jiraachise jechuudha. Kanuma malee waa tokko. Namni hafee hin jiru wanti isin dhaamus an kanuma malee. Du'ee hawaasni bal'aan kun haa jiraatu jechuu namni afaan Oromoo haasa'u tokko qabamee ni dhabni jara kana. Jechuun qaba gaafa. Jechuutu na keessa jirti. Sanuma na jiraachise waa biraan qaba. Naannoo kee keessas namni gumaata uummata kanaaf gumaachee numa jiraata ta'a. Jabeeffachuun garuu bareedu waa ofii. Boriif nama gargaara. Dhaamsa maayyii irratti dhaamu. Leenca kee of jala najjeesin. Saree ambaatu si nyaataa jedhe Maamad.